Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya hiriira kanaa qabnes nageechisna aan ejersa abdiiti. Waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Kuduruutti diina adabuu ifoomse. Gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo caamsaa 22/2026 godina Horroo Guduruu Wallagga aanaa Guduruu bakka addaa laga Kombolchaatti tarkaanfii jajjabduu fudhateen weerartuu bilxiginnaa du'aa fi madoon adabee meeshaa waraanas hiikkachuu beeksise. Tarkaanfii kanaanis meeshaalee waraanaa AKM tokko SKS 4 fi qophiilee waraanas irraa hiikkachuu beeksisee jira. Lola kanaanis milishoota maqaan isaanii Shaanqoo Mirreessaa, Takkaalanyii fi Kinduu milishoota jedhaman du'aan adabeera. Umarraa kan jedhamu ammoo madoo jabaan kan adabame hoggaa ta'u ga'een hojii isaas dura taa'aa gandaa ta'uun baramee jira. Bifuma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Gaawoo Qeebbeetti diina adabuun meeshaalee waraanaa hiikkachuu beeksise. Jajjabee waraanni bilisummaa Oromoo caamsaa 22/2026 zoonii lixa godina Qeellam Wallaggaa Gaawoo Qeebbee bulchiinsa magaalaa Sichaawootti tarkaanfii laalessaa humnoota weerartuu bilxiginnaa irratti fudhachuun du'aa fi madoon adabuu beeksisee jira. Aanaa Daallee 3 keessatti dargaggoonni 3 mana hidhaa irraa baafamuun loltoota faashistii biippiin ajjeefamuun dhagame. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Daallee 3tti dargaggoonni 3 mana hidhaa keessaa baafamuun loltoota faashistii mootummaa bilxiginnaan ajjeefamuu dhaga'amee jira. Aanichatti jiraattota ganda Caammoo kan ta'an dargaggoota maqaan isaanii Caarraa Shuulaa, Nasiruu Adamii fi kan maqaan adda hin baane caamsaa 22/2023 loltoota gara jabeeyyii bilxiginnaan mana hidhaatii baasuun ajjeesanii daandii konkolaataa irratti gatuu jiraattonni gandichaa ifoomsanii jiru. Lukkooleen sirnichaatti umurii dheeressuuf jecha hawaasa siyaasaa kam keessayyuu hin qabne sababa sobaan hiraarsan dargaggoota kanneen osoo isaan hirmaannaa jaarmiyaa siyaasaa tokkollee hin qabaanne maqaa waraana bilisummaa Oromoo qunnamtu jedhuun yakkanii ajjeesuu jiraattonni naannichaa addeessanii jiru. Afaaniin nageenya ummataa eegna jedhanii hololanis gochi isaanii garuu ummanni nagaan ba'e akka hin galleef yaaddoo ta'aa kan jiran tiksitoonni impaayeratti addatti dargaggoota irratti xiyyeeffachuun gocha hammeenyummaa isaan guyya guyyaan hawaasa nagaa irratti hanga ajjeechatti gaggeessaa jiran kan durii caalaa hammaataa jira jedhan jiraattonni. Hidhattoonni naannoo Sidaamaa weerara lafaaf uummata Oromoo godina Gujii Bahaa fi Arsii Lixaa irratti dhukaasa bananiin namoota ajjeesuu, loowwan uummataa ooffachuu fi manneen jireenyaa ibiddaan mancaasuu akkasumas namoota butanii dhabamsiisuu beekamee jira. Dhukaasa meeshaalee waraanaa gurguddaan deeggaramuun hidhattoonni Sidaamaa uummata Oromoo irratti bananiin gaaga'amni lubbuu fi qabeenya qaqqabuun ifoomee jira. Wiixata darbe gaafa caamsaa 19/2026 hidhattoonni Sidaamaa godina Gujii Bahaa aanaa Girjaa ganda Gubboo Eemmaa keessatti guyyaa gabaarraa jiraattota irratti dhukaasa banuun jiraattonni bakkichaa ifoomsanii jiru. Guyyicha qonnaan bultoonni nagaa ajjeefamuu, loowwan uummataa hedduun saamamuu, manneen jireenyaa qabeenya guutuu waliin ibiddaan mancaafamuu fi shamarran dabalatee haawwan butamanii achi buutee dhabamsiifamanii jiraachuu jiraattonni aanichaa maddeen keenyatti himanii jiru. Uummata Oromoo nagaan qe'ee isaarra jiraatu irratti dhukaasa qaamoleen hidhatan kunneen bananiin guyyicha namoonni ajjeefamanii fi madaa'an jiraachuu kan himan jiraattonni guyyaa itti aanu caamsaa 20 lolichi itti fufuun namoonni 11 madaa'anii 3 ajjeefamuun himamee jira. Godina addaa saba Oromoo Walloo magaalaa Baatetti uummanni hanqina bishaanitiin dararamaa jiraachuun barame. Jiraattonni maddeen keenyaaf yaada isaanii kennan dheebuudhaan uummanni gidiraa hamaa argaa jiraachuun dubbatan. Qaamni mootummaa rakkoo hawaasni keessa jiru kanaaf xiyyeeffannaa hin kennine jechuunis komatanii jiru. Irra deebiin qaama mootummaatti himatanii deebii dhabuu maddeen keenyatti himanii jiru. Bishaan dhabanii bishaan barbaacha uummanni halkanii guyyaa karaa dheeraa deemaa akka jiranis yoo himan ta'us garuu bishaan dhabanii haala hammaataa keessatti rakkoodhaaf saaxilamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Uummanni bishaan corroqa waraabbachuuf akka dirqamanis dubbatanii jiru. Hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo haleellan godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti raawwatan itti fufuun himame. Jiraattonni maddeen keenyaaf yaada isaanii kennan humni finxaalessii kun hidhattoota dabalataa naannoo Amaaraatti as ceesisaa jiraachuu maddeen keenyatti himanii jiru. Tibbana laga Abbayyaa as cehuun karaa qollitiin dhufee Wofcii fi Baagin irraan hanga Sombootti socho'uun humni finxaaleeyyii kun haleellaa uummata nagaa irratti raawwataa jiraachuu maddeen keenya ifoomsanii jiru. Mootummaan humna kana adamsee dhabamsiisuuf humna nageenya gahaa hin bobbaafne jedhanii jiraattonni maddeen keenyatti himan. Mootummaan humna nageenyaa muraasa qofa bobbaasuu eeranii humna nageenya muraasa qofa bobbaasuun humna finxaalessaa godinaalee lama haleelaa jiru dhaabsisuu hin danda'amu jedhanii jiru.
humni mootummaan bobbaase muraasa ta'uu isaatiin sakatta'an itti ulfaachuu eeranii kana malees nuffii mul'ata akka jiru ibsanii jiru. Dimokiraatik Riippablikaan Koongootti maatiin reeffa nama Iboolaan du'ee hospitaalaa fudhachuu dhorkaman giddugala wal'aansa Iboolatti abidda qabsiisuun dhaga'ame. Bahaa Dimokiraatik Riippablikaan Koongootti reeffa nama vaayirasii Iboolaan du'ee maatiin fudhachuu dhorkamuu hordofe namoonni aariidhaan wiirtuu wal'aansa dhibee Iboolatti ibidda qabsiisan. Maatiin reeffa nama jalaa du'ee bakka itti wal'aanamaa ture fuudhuun awwaaluuf gaafatanii erga dhorkamanii booddee okkorri kun kan ka'e ta'us beekamee jira. Namoonni dhibee Iboolaan qabaman hospitaala waliigalaa Riwaampaaraa jedhamu keessatti adda baafamanii yaalamaa turan jedhame. Namoonni nagaan reeffa yeroo awwaaluuf jedhan dhiibichaan akka hin qabamneef jecha qondaalonni reeffa maatiif kennuu himanii jiru. Gara hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwanne jira. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.